Michuko? Ma inni wanti har'aa kun anoona naasisee shaamaa akkasii fo'anii yeroo ibsaan badu malee argee hin beeku. Isa dhugaa. Egaa jaalaluma keenya haaressaniidhe. Immoo feessiteeti? Maal isaa haaressita michu? No, akkas jechuu koo miti. Maal isaa haaressina ree yoo moofafni ta'e? Maal sitti fakkaate? Erga firaan dhalattee anaaf si yeroo qabaanneen beeknu kophaa keenyatti. Maal firaan odaftee rafti yeroo dhabnee beennaa amma michuu dhiisime? Waa'ee yeroo kana dhiisime. Maal firaa qofaati mooyi? Abbaan faanisii hin ba'an. Tuma nu jenneen fixin ol deebi'anii dhufaniiru. Nu wajjin achi darbu malee maaltu isaanaaf? Abbaa kottillee akkasii naasee hin ga'a. Isa dhugaa. Garuu ani miira addaanatti dhaga'amaara maaliif sochii faranjii akkasii kana socho'ee hin beeku. Dhugaamoo? Isa dhugaa isa jalqabaa si wajjin raawwachaa jira. Kanumaadha. Ani nan beeku. Seeru gara shop shop. Kana malee isaani. Isa akkas faranjii kana akka nama reefuu irri baakamu. Jettu kana badaanatti tolu. Beektan ta'e bareedu. Itti baratee miti maal akkam tollaan ta'e garuu. Lakki ani yeroo faranjii dhaqee socho'anii gara laayibirariitti. Gara laayibirariitti harkaa bahee harka koo harkaa fudhadhee gara laayibirariitti. Akka istanni namatti ture. Baay'ee namatti tolkan innaan sun fakkaatu kana. Otu kakak bal abba fadhifeera. Abbaa maaliif dhufe dudda keeto? Dudda koomoo? Isa dhugaa dudda keetiin dulloomte jechuudha. Meeshaa gajjadhe. Kanuma kee shakka. Michuu kun. Qottu taa'ee beesu. Maal asii ta'ee taa'ee? Na dulloomsitee mati isa dhugaa. Michuu ko. Maal yaa? Kamitti duddi namaa sagalee akkasii dhageessisa. Maal yaa ulfaatiin makootu dabalee xiqqoo akkasii garaa koo kanatu guddachaa deemaara maaliif akka ta'e. Akkanan jedhu as keessatti kuustee alala guutaa booddee. Michuu ko. Sagantaa kee har'a baay'een jaalladhee qopheessin har'a qopheessitan baay'ee natti tolee akka adeemsaatti akka gaaffiitti garuu arraba keessan utuu sassaabbattanii qopheessitoonni sagantaa kanaa koreen sagantaa kanaa. Sassaabii kaaborcii kanatti sassaabii iddootti gashi amma dargaggeessa bareedaa taatutti hojjedhu sochii qaamaa. Kaaktas miish amma maal taatutti? Dargaggeessa bareedaa. Anamma maal oodhasa? Ani jaldeessaa wajjin jiraattaa? Isa dhugaati giraampaasiin jettiin mucaan kee takka jennaan. Haala kanaan itti fufnaan giraampaa taatu. Rakkoo hin qabuuti. Sammaa soofte ol dabarree haasofna rakkina qabu. Angaruu as yeroon isteeriirra ol bahee dhufeen isa dhugaa akka qaamii koo dabalee yeroo isin bareeda. Akka xurunash meetira 5,000 10,000 fiigdee dhuma irratti argante sanattan arganii. Xurunashiin immoo? Xurunash Dibaabaa atileetii keenya. Gootittii keenya isa dha'ee. Isaafidhaa kana immoo nan hir'isa. Isa dhugaa rakkina qabu. Mana ispoortiitti nan deebi'a. Nyaatuma hir'isuudha immoo nyaata nan hir'isaa har'aa kaasee murteeffadheera sammuu. Waadaan galtaa? Nan galasa. Harka ol kaasu? Harka ol kaasee. An ol qabaa tufaa. An ol qabaa tufaa. Abbaa manaa michuu fi abbaan firaa. Abbaa manaa michuu fi abbaan firaa. Cooma garaa koo keessaa gubee fixuudhaaf. Guddina garaa kootii hir'isuudhaaf. Dargaggeessa bareedaa ta'uudhaaf. Dargaggeessa bareedaa ta'ee itti fufuudhaaf. Har'aa kaasee irbaata galgala dhiisuudhaaf waadaa nan gala. Har'aa kaasee irbaata galgala dhiisuudhaaf waadaa nan gala. Hin galtaa? Eeyyee gargaarsa waaqaati. Taa. Waadaadha. Rakkoon qabu. Dhugaa har'aa kaasee waan tokko nyaadha. Egaa michuu koo anis qofaa hojii kana irratti bobba'u. Hojii kana irratti bobba'u qofaa koo atis tu irratti hirmaattee gaariidha. Maaliif abbaa manaa fi haadha manaa waluma duukaa deemuu wayya. Maalaan akka kee miti mangafan isteerii fa'aa ba'uu amma kanatti nan argamsiisu garuu istireesiin hojii fa'aa sababa jiruuf yoogaa mafaa yoo shaakale. Yoogaa? Mediteetii gochuudha. Sirriitti. Isa dhugaa sirriitti yerootti yoogaa hojjettu sana mediteetii gaafa gootu carraan haasawuu kee dhiphaa ta'a waan ta'eef anis nagaan argadha yeroos. Rakkoon qabu. Shaafeetti bilbilee meeni nama barbaadee hafi. Boru arran jalqabanii ani irbaata dhiisu ati immoo yoogaa boru jalqabda boru gana. Boru ganama jalqabda. Bilbilii.
Changiram. Anjay, korora keessa tarii lamsi. Maali keessa baanee ani irbaatanii nyaadhu jedhe malee gororaan hin liqimsu jedhee waadaan galle waadaa koo mana yaadan gorora koo irratti illee mirgi koo sarbamuu qaba. Jiru. Waadaa galteetta. Attamii nyaa'aa nyaatichi garuu. Gamsuma ta'e. Jechuun akkaataa nyaachuu keetii irraan bare. Utuu meeqaa michuun amma taa'ee yeroo yaadu nan taa'ee silaas nyaachaa hin jiru. Utuu man taa'ee yaadu utuuti kaatee si'a lama afaan na keesse jechuun ani ulfaatina koo nan hir'isaa waadaadha garuu utuu si'a lama kaatee afaan na keesse maaltu taa'ala. Wanti ta'u tokko hin jiru garaa kee dabale. Waadaa galteetta. Maaltu ta'an jedhee na dabadhuu taa'e. Waadaa garuu namni nu dhaga'ee sin jiru miti michuu koo. Waaqa duratti waadaa galte. Ahaa nu dhagaa ture. Nagarre beektaa malee silaa waadaan galuun ture. Itti sin qophoofne garuu wanta kanatti isa dhugaa jechuun akkuma dingataa citeen irra bu'e. Borceetti qophooftee baafte? Itti qophaa'uun barbaachisu. Haa ta'u. Isuma illee si wayya. Garaa qullaatti yeroo bishaan dhudhu garaachi kee maaluun kee inna'u meerri buddeen jedhanii na eegu yoo. Waan tokko naa. Isa dhugaa. Sababa baay'isee hin jiru. Haa ta'u. Foon maaliiti laanneeti nyaattu kun? Kan maalii yoo ta'u maal si dhibesiin? Foon waan du'ee nyaattaa michuu koo. Atis nyaachaa turte. Ruuzitti itti qabadhu. Itti qabadhu. Itti qabadhu. Barri keessa jiru 77 miti. Isa 77 yaadadhe ani oduurraan dhaga'e beela bara sana. Suma takkastiin eegaaltu fakkaata na cufee nyaadhu kana caala. Maal nyaadhu isa dhugaa michuu koo nyaadhu isa dhugaa maal. Kana caala akka keen ta'a. Dhiisi dhugaa nyaadhu. Ani morbaata dhiisuun barbaadu akka kee ta'e. Bareedu kun nyaadhu Hanga. haa ta'u. Sammuu nu bira keessaa re. Lakki maal? Kuusin kaa. Haa ta'u gaa. Deebis. Bishaan ittiin nu gadheen. Oli. Ani badee michuu. Garaa dhabdatee adurree goota. Aga bunduu haaree michu. Bis.